Mootummaan Itoophiyaaf dhaabbattoonni haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate akka balaaleffataniif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Allelliin Admaasuu ibsa kennaniin gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti waa'ee haleellaa gaggeeffames ta'e walitti bu'iinsa uumame ifatti ibsa kenneen qabu. Ta'us garuu Israa'elitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tasfaayee Yittaayii kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan Israa'el waliin hariiroo seena qabeessa waggoota lakkoofsise akka qabdu dubbatanii garuu dhimma kanarratti ejjennaa gam kamiifuu hin loogne akka qabduu fi walitti bu'iinsi uumames karaa nagaan akka furamu ka barbaaddu ta'uu ibsan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyaahu kaleessa ibsa kennaniin Gaazaa keessatti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamaa jiru jalqabbiidha itti fufaa jedhan. Hamaas gama isaan Israa'el akeekkachiisa tokko malee haleellaa itti fufti taanaan lammiiwwan Israa'el eeggitee jiru 100 caalaa akka ajjeesu dhaadachuusaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Biyya Afrikaa keessatti baay'ina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarratti argamtu Itoophiyaan lammiilee ishee tokko gochuun seenaa biyyoolessaa uumuu waan dadhabdeef jecha kanatu gara waraanaatti geessee jechuudhaan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee wixata kaleessaa dubbataniiru. Biyya namoota miliyoona 100 miliyoona 20 qabduu fi sabaaf sablammoota afaan 80 ol ta'u dubbatan qabdu kun waggoota dhiyoo asitti waldhabdee yeroo tokko kutaalee bulchiinsaa fi waldhabdee abbummaa naannoo keessatti uumamu walqabatee lubbuu namaa galaafatuun rakkachaa turte. Pirezidaant Saahilawarq baniinsa walgahii paarlaamaa irratti seenaa biyyoolessaa walitti nu fidu uumuu fi sirna mootummaa hunda keenya biratti fudhatama qabu diriirsuuf hin milkoofne jedhaniiru. Mootummaan duraanii kan saba xiqqaa Tigraayin bulaa ture bulchiinsa waggaa 27 keessatti eenyummaa sabaaf sablammootaa kamiyyuu yeroo tokko hokkaraan irraa dhiibaa ture. Mormii farra mootummaa waggootii hedduu booda muudamni muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan bara 2018 ofiin of bulchuu fi himannaa eenyummaa irratti hundaa'eef hafuura jireenyaa haaraa fide. Nuti qoqqoodamnee hafnee garaagarummaa keenya keessumsiisuu dadhabneerra. Kunis waldhabdee fi wal waraansa baasii yookaan gatii guddaa gaafate kan bakka buufamuu hin dandeenye uumeera jedhan pirezidaant Saahilawarq. Waraanni gara jabinaa waggoota lamaaf jechuun hanga sadaasa bara darbeetti waraana federaalaa kan milishaa naannootiin deeggaramee fi aangoota Tigraay gama kaabaa gidduutti gaggeeffame dhuma baatii muddee bara 2021 fi yeroo lolli kun itti hammaatee turetti mootummaan giddugaleessaa waliigaltee biyyoolessaa fi ijaarsa mootummaa seera qabeessummaa cimaa qabuuf bu'uura cimaa kaa'uudhaaf jecha koomishina marii hundeesseera. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Itoophiyaa keessaa qormaata seensa yuunivarsiitii kan darban harka 3 qofaa ta'uu ministeerri barnootaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Barattoonni 845,188 qormaata maatirikii irratti hirmaatan keessaa barattoonni 27,000 qofti yuunivarsiitii seenuu fi kan barbaachisu 50% argachuu danda'an jechuudhaan ministeerri barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa waabeffachuudhaan dhaabbate oduu Itoophiyaa gabaaseera. Kana jechuunis qormaata kana kan darbe 100 keessaa harka 3.2 qofa yoo ta'u bara barnoota darbee wajjin wal bira qabamee yeroo laalamu 0.01 hanqisee jira. Manneen barnootaa walakkaatti dhiyaatan barataa qabxii ittiin qormaata darban galmeesseen qaban. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiiftuu kan ta'an Masarataa Saffaa akka jedhanitti qabxii gaariin dhabamuun kun gartokkoon meeshaalee barnootaa gahaa dhabuu fi mala baruuf barsiisuu daangeffameen uumame jedhan. Qormaata kana keessatti walirraa ilaaluu to'achuuf tattaaffii taasifamee jiru kajajan yoo ta'u hundee kufaatii jumlaa kana furuuf irratti xiyyeeffannaan kenname akka hin jirre dubbataniiru. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti Itoophiyaan bara 2021 hanga bara 2022 yoo xiqqaate daa'imman biyyattii 100 keessaa harka 88 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti galmaa'uun gama barnoota sadarkaa tokkoffaa waliigalaatti guddina guddaadha jedheera. Ijoolleen hedduun mana barumsaatti kan galmaa'an ta'us baay'een isaanii fooyya'insa argisiisan harka 33.1 qofatu mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darba jedha UNICEF. Daa'imman umriin 10 keessaa hangi harka 90 ta'an hima salphaa dubbisuu yookaan hubachuu akka hin dandeenyes hubachiiseera. Gama kaaniin ministeerri barnootaa guyyaa har'aa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Tigraay keessatti kennuu eegaleera. Kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaatiin kan ka'e waggootii 4 egaa addaan citee ture booda. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota haalli naannoo Amaaraa keessaa hin tasgabbaa'in jiraachuu ibse. Waajjirichi kaleessa ibsa haaraa baaseen Goojjam Bahaaf dhiyaa, Kaabaaf Kibba Walloo, godinaalee Shawaa Kaabaaf giddugaleessa Gondar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa ibsee jira. Daataan moobaayilaa guutummaadhaan naannoo sana keessaa adda cituu kan ibse Ochaan naannoon sun tasgabbii dhabuun hojii gargaarsa namoomaaf danqaa ta'uu gabaasa isaa keessatti tuqeera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa gurguddaa magaalaa Baahir Daar akka ta'an namni tokko VOA'f akka himanitti sabatiinsi yeroo ammaa naannoo sana keessaa waan dhabameef gara naannoo biyya kamiinuu seenuu yookaan ba'uun rakkisaa akka ta'e kan ibsan yoo ta'u barsiisaan yuunivarsiitii Baahir Daar tokko immoo sababa intarneetiin hin jiraanneef hojiin baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannaa geggeessuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu dubbataniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti naaceen immoo hidhattoota Israa'eliif kan Hamaas gidduutti wal waraansa banameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan gargaaruudhaaf hanqina maallaqaa kan qabu ta'uu jaarmiyaan godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Daarektarri jaarmayaa kanaa Emi Poop kibxataarraa Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti wal waraansi kana caalaa itti fufa yoo ta'e Gaazaa keessaa namoonni baay'een akka godaanan ni eegnaa jedhan. Godaantota kanaaf gargaarsa namoomaa ilaalchisee gaaffii dhiyaatuuf deebii kennuuf garuu dhaabbileen gargaarsaa hanqinni maallaqaa nu mudataa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagantaan nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummoota Itoophiyaa keessatti baqattoota 9,900 ta'aniif sagantaa raabsa nyaataa fooyya'aaf to'annaa tolu hojiirra oolchuu eegaleera. Maatiin mooraa baqattootaa bulchiisa naannolee 5 keessa jiraatan kanneen haaraa Sudaan irraa baqatan dabalatee erga sagantaan nyaataa addunyaa ji'a waxabajjii bara 2023 raabsa nyaataa dhaabee booda yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataa argachaa jiru. Gareen sagantaa nyaataa addunyaa fi michoonni keenya nyaata namoonni baay'een barbaadaniif akka dhaqqabu sa'aatii 24 hojjechaa turaniiru jedhan gargaartuu daayirektarri olaanaa kan sagantaa nyaataa addunyaa Valaarii Gwaarneerii. Nyaanni baqattoota haala rakkisaa hin yaadamne keessa jiraniif madda jireenyaa yoo ta'u amma deeggarsa barbaachisaa ta'e deebifnee jalqabuuf tarkaanfiiwwan fudhanne qabaachuun keenya boqonnaa nuuf kennaa jedhaniiru. Ji'oota 6 darban keessa namoonni Sudaan irraa gara Itoophiyaatti baqatan gara 35,000 ta'an gargaarsa nyaataa tattamaa kan barbaadan yoo ta'u Itoophiyaan baqattoota dabalataa 850,000 kan keessummeessaa jirtu ta'uu fi irra caalaan isaanii Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Eertiraa irraa kan dhufan ta'uun ibsameera. Waa'ee weerara bal'aa Israa'el irratti baname kan beekan ajajoota olaanoo Gaazaa keessa jiran muraasa qofaa ta'u qondaalli olaanaan Hamaas wixata kaleessaa kan dubbatan yoo ta'u garuu yoo Gaazaan waraanaan balleessamuuf saaxilamte michoonni akka Iraan, Hizbollaa fi Libaanan lola irratti hirmaatu jedhamee eegama. Miseensa hoogganaa Hamaas ka biyya alaa keessaa ka ta'an Alii Baraha dhaabbata oduu Associated Press Lebaanoon keessa jiruuf innaa kana ibsan yeroon isaa Israa'el Gaazaa irratti haleellaa boombii gaggeessaa yeroo jirtuu fi lafa Hamaas bulchaa jiru guutummaatti ugguruuf dhaadatteetti ture. Haleellaan akka tasaa sanbata darbe raawwatame kun tajaajila waraanaa fi basaasa Israa'el kan dandeettii qabu guutummaatti of eeggannoo malee kan ture yoo ta'u hidhattoonni Hamaas dhibbaan lakkaa'aman dallaa daangaa barbadeessuun qaawwaa argataniin magaalota hedduu keessa seenuudhaan loltootaa fi namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesanii namoota hedduu immoo booji'anii fudhatan. Barakaan akka jedhanitti haleellaan kun ajajoota olaanoo Hamaas kanneen gara walakkaa 10 ta'an Gaazaa keessa jiraniin kan karoorfame yoo ta'u michoonni garee kanaatti dhiyoo ta'anillee yeroo kam akka gaggeeffamuuf jirullee ittiin beeksifamne jechuudhaan dubbataniiru. Qondaaltonni nageenyaa Iraan haleellaa kana karoorsuu gargaaran yookaan immoo walgahii deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikil Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa. Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayinii Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayinii magaalota Yuunaayitid Isteetsii adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootanii dhibbaan lakkaa'amanuu galaafatee fi kanneen kumaatamaan lakkaa'amanuu madeesse irratti hiriira ba'anii jiru. Magaalaa lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu Beelbee'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'elii karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteets keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru. This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, from ever having to face these genocides and massacres. Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihuudoonni akka duguuggaa sanyii fi ajjechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. Amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebi'ee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafuu lammiiwwan ishee balaarraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala bahaa waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata. Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandarmaanis akkana jedhu. I already know 2 families that I personally know that someone got kidnapped and someone got killed, murdered. Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata. Magaalaa Niiwuork keessatti deeggartoonni Palestaayinii alaabaa Israa'el dhidhiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'elii fi Palestaayinii gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru. Yeah, well, we're here as part of the Palestinian diaspora, and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement. Eeyyee kanas jirru akka qaama Paalestaanotaa biyya alaa jiranitti yommuu lammiileen Paalestaan kaanu diyaaspooraanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisuu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi uummanni Paalestaan mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna duguuggaa sanyii fi hokkara irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka duguuggaa fi buqqisaa jiran ni beektu. Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Naatinaahuu Hamaasiin akka balleessanu waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeesanu dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan Waayit Haawus wixata kaleessaa galgala halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteets meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif laachaa akka jirtu Waayit Haawus wixata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Peentaagoon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi
meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayiden yommuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayideniin mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhatamanii ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma warreen harka Hamaas jiranuu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiranii White House ibsee jira. Erga ambaasaadder Tom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaarraa kaasamanii booda Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti Israa'el keessaa ambaasaadara hin qabdu. Seenetiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi muudama ambaasaadara haaraa pirezidaantii Baayideniin filatanii Jaak Lewii akka raggaasisu White House hooggantoota seenetii gaafachaa jiraachuu. Iraan waggoota hedduudhaaf Hamaasiin maallaqaaf leenjii akkasumas meeshaa waraanaan deeggartee turte. Kanneen akka Hezbollaa, Hamaasiif warreen jihaadaa kan Islaamummaa akkasumas kanneen biroon waraana keessatti hirmaachuuf murtiirra ga'uu kan danda'an kallattiidhaan Iraan waliin waliigalteen yoo jiraate qofa. Garuu inni kun Iraantu gareen kun haleellaa akka raawwatu ajaja kenne jechuun rakkisaadha. Iraan gocha Hamaas sanaan mormii dura dhaabbannaa ittiin jette. Garuu itti gaafatama tokko iyyuu hin fudhanne pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog bu'uurri isaa Iraan keessa akka ta'e eeboo hamminaa jechuun qeeqaniiru. Aangawoonni Israa'el Teheraan haleellaa sana ajajuusheef kallattiidhaan ragaan mul'isu hin jiru jedhan. An operation that was launched by a Palestinian group for its own Palestinian reasons. Duulli kun sababa Filisxeemii fi kan garee Filisxeemiin banamedha. Hamaas bakka bu'aa bulchiinsa Iraan miti. Dantaan waloo haa jiraatu iyyuu malee. Iraan Israa'eliif Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf fedhii maalii qabdi? Walitti dhufeenyi haala siyaasa naannoo hatattamaan jijjiiramaa jira. Saawud Arabiyaa fi Israa'el Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuudhaan hariiroo isaanii dippiloomaasummaa haaressuuf yaalaa jiru. Mormituun Hamaas kan biyya keessaa abbaan taayitaa Faalisxiin marii kana keessatti hirmaataa jira. The deal involved Saudi Arabia talking to the Palestinian Authority. Hamas was not... Waliigalteen kun Saawud Arabiyaan abbaa taayitaa Faalisxiin waliin mari'achuu of keessaa qaba. Hamaas qaama marii kanaa waan hin turreef walitti bu'iinsa Faalisxiiniif Israa'el gidduu ilaalchisee qaama furmaataa kamiyyuu ta'uu akka qabutti dhagahame. Kanaafuu waa'ee haala siyaasa naannoo ilaalchisee Hamaasiif deeggartuun isaa Iraan waa'ee isaan ajandaa siyaasaa qopheessuu barbaadanii dubbanna. Hoogganaa olaanaan Iraan kibxata kaleessaa Hamaas haleellaa dhiiga dhangalaasisu kan Israa'el irratti raawwatteef biyyi isaanii harka keessaan qabdu jechuun haalanii himannaa sana kan gatiin qabne ittiin jedhan. Tarkaanfii kana duuba Islaama kataate Iraantu jira nuun jedhan dogoggoraniiru jechuudhaan Ayatollah Ali Khamenei